sitti labsamu akkamitti eebbifta jennaan shabaaba aalima dhagaheet shabaaba aaqila dhagaheet shabaaba haadha fabbarraa dhagahee baktii ganda keessatti du'e kaafteeriyaa kenna qeeraa kenna gottota gadi baasaa jennaan harkisanii gadi fidan hunda isaanii ganda isin qubattan zubaalan wasakni xuriin keessan qubatini yoomuu isin ganda tahaarsa wasaka ganda keessan keessa argame baktiilee ganda keessan keessa argame keessaa gottota qulqulleessaa jedheet shabaabban eebbisee ka akka keessanii biyya hunda keessa haa baay'atuu jedhaan jedhe. Alkhaamis shaneessuu irratti seenaa ajaa'ibaati. Shaneessuu du'aa ajaa'ibaa qabaa jedhe itti deebi'uu fedha jedhe bakka tana. Shaneessutti haadha alima deettee eebbisa, haadha aqila deettee eebbisa, haadha gartee ammallee gartee shabaabban kana deettee eebbisa. Yaa Rabbi haadha akkanaa hiddummeessi, ta alima deessu, ta aqila deessu, ta shabaaba khayrii deessu, ta wanni isirraa dhalate hunduu qulqulluu, ta wanni isirraa dhalate hunduu ganda qulqulleessee zubaalaa gandaa dhiqu, aalimni ilmiin, aqilli qubsiisuun, abbaan qabeenyaa diinaa kaddama, innillee rabbitti amaneet diinagdeen isaallee rabbi amante. Innillee rabbitti amane lafti inni ooruuti jedhee mazraan isaallee rabbitti amane. Innillee rabbitti amane ilmoo ofii ustaazotaa kenne rabbitti amane. Horii ofii rabbitti kennate rabbitti amane. Qabeenyi inni qabu guutuu rabbii wajjittiin amane. Kanaaf haadha akkanaa yaa rabbii heddummeessii jedhe. Haadha akkanaa jirti haati akkanaa. Haati aalima deesse, aqila deesse, dargaggoo aqila deesse. Wanni isirraa dhalate hunduu wasaka gandarraa ka dhiqu, ka bidaa gandaa yaasu, ka gandan diigne, ka gandan cabsine, ka gandan bochifne, ka gandi yoo inni ganda san jiru abaluu ganda kennatti hafe abshir hin rakkannu. Rooba samaawaata illee hin dhabnu sababa abaluu faati ganda kenna keessa jiraniif. Sababa haadha abaluutu fuu rabbiin rahmata nuu godha jedhee namni muslimtoonni abdatu eenyu isa eebbisee jedhe. Jaheessoo irratti immoo rabbiin kiyya kuni wanni rabbiin kiyya dalagu yoo laalan qaama ofii irraayyuu ajaba li amrillah amri ajaa'ibaa wayi achi laaltanii uf agartanii jedhe ufuma laaleet yaa rabbii humna nama kudhanii na kenneet onnee keessa kiyya immoo dabeessana godhe akkatti rabbiin kun dalagu mira humna nama kudhanii na kenne raqa gandiin gottonne farda gandatti du'e sangaa ganda baktaa'e kan namni digdamni gottotee fidu an adda kiyya ganda keessaa fuudhee karaan bu'a. Walaakin onneen qabu ofii humna natti badhaase yaa rabbi qoonni kee riskii natti namaa qoonni ati namaa qoodduu kun nama xiinxalleef nama gadi bu'ee laaleef ajab jedhee laalee jedhe torbeessoo rabbiif galata galche jedhe an takkaa raqa nyaadhaa an takkaa du'aa nyaadhaa dhukkubni nadhee hin jiru jedhe ambi minaan qabbanaayaa nyaattee dhibamtii jedhe ambi waan adda addaa coggaarraa nu tuqee maarroo nu godhe jetti ani takkaa waan darbame waan gatamillee nyaadhee wayita nyaadhusa yaa rabbi riskii keetii kennaa keetii jedhee niyyadheetuma muradhee garaa kiyyaafillee shakkiin qabu sooradhaa takkaa dhibamee namni na yaaliin jiru. Takkaa waaji gartee manni yaalaa bineessaa jedhamee ijaaramee marfee fi kiniiniin anaaf hin barbaachifne. Anaaf hin barbaachifne awwaytuma ni'imaa argadhe san waytuma gartee jalqaba ni'imaa argadhee muratuudhaaf raqa san yookiin qabeenya darbame san fudhadhu kennaa rabbal aalamiinaatti tunaaf ta'e jedhee muradhaa innillee anaaf ta'a anillee gartee fayyaa naaf ta'a jedha akil kariim oqtil kariimaat nuti seenaa himuu irra seenaa dhalutu barbaachisa amma wannin walirraa dhabuu hinnu wanni akka asteenu kanaan ani na yaachisu seenaa dhallamuun dhallunaata seenaa nu duubatti hafuu edamu seenaa malee galuu hinnu nama inni imaamaa gaafa inni du'e imaamni bakka isaa bu'u hin jiru ilmi isaa bakka hin dhaalu nama abbaan haajii fi aaqila ganda sheeka qubsiisu ilmi isaa gaafa abbaan du'e nama sheeka tumu nama lafa sheekaa gaabbu lafa mana sheekaa buqqifatu gaafa abbaan du'e wanni gartee dhaalamee irraa hafuu nama hedduu gandee hedduu agartan garaan isin gubata. Anaaf isinuu maal dhaaluu henna maal dhaalchifnaa hayyee warra as dhufnee qaraane kun du'aayii wayii qabna haa xiqqaatullee ilma keennafoo maal kaa'uu henna intala teennafoo maal qabsiisuu henna yoo nuti jirma gaarii taane dameen teenna gaariidha. Maaliif hiddi keenna tole haadha abbaan keenna tolturraa dhufne amma nullee damee jirma taane
nullee jirma keenya kanarratti dameen nurraa margu maal ta'uu qaba? Dameen damee keenyarraa marge, fireen damee keenya kanarraa bu'u, habaaban damoo keenyarraa bu'u maal ta'ee ilaa yawmal qiyaamatti taaja karaamaa san argatuun akkamitti barbaachisa? Akkamitti na eega ka jedhu kuni wal uulaa sodaa rabbiiti. Lammaffaan akhlaaqa gaariidha. Ilma namaa kamuu hinaafuu dhabu, ilma namaa kamuu qoqqooduu dhabu, ilma namaa qabeenyaan, zarooman, biyyooman, maalumaan addan qoqqooduu dhabudha. Miskiina fi dureessa illee qixatti ilaaluudhaati. Ka beeytuuf ka hin beeynellee qixa itti onnee kee keessa qabannaan aalamni kun guutuun du'aa isii godhuun shakkiin qabu. Bineensonni illee du'aa isii godhuun. Lubbu qabeeyyiin hunduu lubbu dhabeeyyiin illee caayan ati jala teette illee du'aa isii godha. Kanaaf wanni hanqisaa kana kaasee deemuuf obboleewwan akhiraa as dhufnee wal eebbifnee dhabuuyyuu miti. Wallaahi warra booda keenyatti allaattonni, bineensonni du'aa nuuf godhan Rabbi nu haa taasisu. Nama gariin agarre ka gurraan eebbisan, ka ijaan eebbisan, ka arrabaan eebbisan warra akkasii Rabbi nu haa taasisu. Nama gariin agarre isin ka ijaan abaaramu, ka arrabaan abaaramu, ka agartee mootu gurraan abaaran. Akkamitti gurraan abaarama namni? Badii inni dalageen addunyaa walitti himtee keessattuu gizee sooshaal miidiyaa keenyaa kan ol darbame namni martuu Rabbi isii haa abaaru, Rabbi isa haa abaaru. Akkanumatti wal fixa. Inni eebba lallaba. Inni mana abaarame bahe hundee waan kanaa immoo bakka amma Ustaaz Abdurrahiim illee reeftu kee kana haadhaa barraachi. Hundee sanirraa abaarsa fudhate jirmi kun wanni kufeef. Wanni jirmi kun damee godhatuu dadhabee, dameen firii godhatuu dadhabdee, barsiifnaan galma ga'uu dadhabee, qaraasifnaan ijoolleen irraa kattamuu dadhabdee, inni gartee galma ga'uu dadhabee maseeneef haadhaa barraa qabsiisa salphinaa fudhate. Haadha abbatu itti mufate, haadha abbatu itti rifate. Wabaada sanii islaamtota keessatti illee badii dalage. Ganda diige, ollaa, olitti haga ibaluu ganda keenya jiru biyyi teenya nagaan baafattu. Abbaa ibaluutu dubbii keessa jira biyyin araaramtu. Haadha ibaluutu ganda san jira gandi keenya tasgabbiin argatu. Markaza kana keessa abaltu jira kanaafuu araaramni gartee ummata kanaan shakkama jedhamee nama lakkaahamu miiliyoonatu jira. Mislu dhaalika warri keerii daldaalullee miiliyoona. Kanaafuu gandi lama. Namni illee lama. Warra Rabbitti amane murtaddii gartee mootuu kufriidhaan achi bayan. Ati kaafira eenyuuf zinnaashimaa fi baqqalaan eegin. Kama as taa'ee jira caalaa diina islaamatu hedduutu jira. Rabbiin kana keessa nu haa baasu jecha isinitti illee dheeradheen mee waan gootan warri amma du'aa ideeffatan hundi keessan warra isin booda bineensi bosonaa isin eebbisu Rabbi isin haa taasisu du'aa himataa isin namarraayyuu dhabuu miti. Laayikiin teessanuu Rabbal Alaa biraa galata haa argattu. Dubbattaniit himattanii dhabuu miti. Keessa keessan banaa. Wanni du'aa tana barbaachisu al-ikhlaas. Keessi keessan qulqullaa'uudha. Ammallee halaal nyaachuu, halaal dubbachuu, dhugaa dubbachuu, zinarraa qulqullaa'uu, shirkirraa qulqullaa'uu, namiimarraa qulqullaa'uu, waltuffaturraa qulqullaa'uu, keessi namaa duniyaatti laqqafamee goguu dhabuu, haadha abbaatti tola oolleet, rahimatti tola oolle, miskiintota tola oollan agafeete deeffatuu baadhuati. Ati tama eebbati. Inni illee kama eebbati. Miskiintonni eebbisan haadha abbaan eebbifnaan Rasuuli alayhi salaatu wassalaam nama haadha abbaan eebbifte Rabbi eebbise. Nama haadha abbaan abaarte Rabbi abaare jedha Rasuuli alayhi salaatu wassalaam. Ayyu aalim, ayyu doktor haadha abbaan deemi badi jennaan badiin saree balleessitee namuu sareedhaan maal jedha? Badi saree, badi saree, badi jechuun suni saree balleessitee jedhan. Badiin saree balleessitee horteen isii marte tartiiba dhabee. Kanaaf namni badi haati jetteen tartiiba dhaba. Namni badi abbaan jetteen tartiiba dhaba. Warra badiin si haa geettu haadha abbarraa qadhaabeemi warra deemi barakadhu dagaagii mul'adhu na kaddamte kaddamami haadha abbarraa fudhate kulliin bineensota eebbisuutu jira. Kulliin nama Rabbitti amaneef hin amananii ibaluu kama barakaati. Achii kaaznaa guddarraa fudhatte. ATM milkii, paaspoortii milkii, fiizaa milkii bakka qabsiifatu mala fudhatte dheete. Hedduu namaa markaza irra baheetumaan du'aa baafata. Ofii haadha dagate, ofii abbaa dagate, rahima dagate, biyyi waliin dhaye,
ufii qabeenya ufii jaalata, abbaan bira rakkata, haati biratti rakkata, obboleessi biratti rakkata, akkamiin du'aayin gubbaa kana awwaatamti. Yaa Rabbi ilmooti yarraan dhabe, obboleettiiti yarraan dhabe, yaa Rabbi intala tiyya takkaan akkana na goote. Akkamiin ta'a jedhee garaan jaraa osoo booyuu karaan ati imimmaan ittiin ofirraa xarayitee fayyituun hin jiru. Haga isaan bira dhayxee dhiifama goosifatutti, haga isaan dhayxee kidmaa isaanii, hujii isaanii san araara godhatutti araarri hin jiru. Mucayyoo wayii kaleessa ba'ada sa'a asra anaa darsii mudarrasaa wayii jiru boottee himattee waa'ee bultii kana ka baay'atus kana. Abbaa warraa waggaa dheeraa. Wallaahi waliin ta'abee jette yoo markaza kana keessa illee jiraattan hin beeku garmalee imimman naqabe. Nama waggaa 13 itti ta'abdee qabeenya waliin godhattee ilma waliin argattee qabeenya illee nyaatee fixee qilleensa irratti badhetti galgalaan na darbee maatii kiyyallee aadamaanatti qabsiisee kanaa waliin sihirii nala dalaysiisee akka warri kiyyallee waan taqisan gaafanne warri kiyyallee huma isaa dubbataa jette. Maa huwa al-asbaab? Asbaabni hedduun musiiban hedduu ka argamu sababa malee miti. Takka rabbumatu sirratti fedhe, takka simatu duubaan ufitti qabsiisee jira. Waan xiqqaatullee haadha teessan dagattaniit ilma dhiiraa filattan. Eega gartee haadha gurbaa duriyyee argitee gurbaa itti heerumtu argite hedduun haadhan argitu. Abbaan faara, haati faara, sheen isitti daawwaa godhullee wallaaladha. Isin beekan gurbaa yoo san kibriita itti qabsiisee karabaa afoo ibsee ari'usan malee rabbi, haati, abbaan wanni tokko qabsiifamuu hin danda'u. Gaafni gubee karabaan sun kontaantiisii godhes deebitu dubbii wal jala badee jira. Hedduun nama eebbisa, namni illee si eebbisa haadha abbaa biraayi. Kana keessa aqiidaa saliimaa qabannee eegateen kidmaa haadha abbaa rabbi nu dhaame. Wa'buduu rabbak. Rabbii keessan gabbaraa jira rabbi murtii godhe. Haadha abbaa keessanitti tola oolaa. Wabil waalidayni ihsaanaa. Achiin koottaa jedhe malee akkuma namte amantaniin koottaa waan biraa dalagaan jenne. Haadha abbaatti tola naa oolaa. Wabil waalidayni ihsaanaa. Isaan lamaan san namni haadha abbaan deemii barakadhu sin jette abshir. Kasii jiru saamat, kasii deeme illee hojjat. Sirraa nafni du'aayin. Kidmaan isaanii nafni sadaqaa jaariyaatiin magfiraadhaan yaa rabbi abbaa kiyya araaram, yaa rabbi ummii kiyya araaram. Kheyrii babbariidu daldaaluudhaan bakka si eeganii san ol ta'i. Intala gaafa abbaan irraa du'e warra abbaa ebaluu intala tana ta dhiira caaltu dhale jedhaniin. Abbaan ebaluu osoo intala tana rabbi dhiira godhee fi gandi isaa qabbanaa'e jedhaniin. Rabbi akkas isin haa godhu. Abbaan ebaluu ilmaan gartee argate keessa abaluu argate. Ilma bu'aa qabu jedhanii ka caalamaa fi masaajidaa fi karataraan hundi eebbisu. Rabbi isin haa taasisu. Inshallah sagantaa fi yalli asmatiin gola buusuu deemu. Yaa Rabbi mi awwalan. Isin dhuftanii seentanii ilma namaatitti mattanii nama biraa dhabuumi warra keeyyataa fi keellaa du'aayii milkaa'ee dhufu Rabbi isin haa taasisu. Mana haratanitti ala haran nama haadha abbarraa eebbifamee eegasi aalamni eebbisu Rabbi isin haa taasisu. Warra harka baaftanii himattanillee warra yaaddoon adda addaa si jirullee warra aafiyaan si naannessullee warra dhibdeen adda addaa kontaantiin keellan rakkoo adda addaa qoxaariin rakkoo adda addaa isinirra argame. Yaa Rabbiin kiyyan danda'a. Yaa Rabbi da'awnaaka kama amartana. Koottaa nakadhaa situ nun jedhe dhufnee si kadhataa jirra. Istajibnaa kama wa'adtanaa innaka laa tukliful mi'aad. Akkuma beellama nuu galtetti yaa Rabbi nu awwaadhu. Tokkoon dhabin, tokkoon cabin, tokkoon dabin. Cufti ulamaa ustaadotaa, banaatotaa, bilaalotaa gumaata Rabbi isin haa deebisu. Harka keessan qullaan deebisu jedheemi isin hunda harki keessan kiiloo milkiitiin isin haa deebu. Miizaana hasanaa milkiitiin ka aafiyaan sitti jirtu ka dhibeen adda addaa gosti adda addaa sitti jiru Rabbiin harka kee kana har'a ulfinnaan haa deebisu. Ka deemtee biyya ormaa keessa yaaddaa jirtu imalli kiyya maal ta'a maatiin kenna akkam ta'a gaafin mataa keessa deeme kana Rabbi deebisee haa deebisu. Karaalee ati hin beekne walis sii qabee imala ati yeroo dheeraa lakkooftu sii gabaa mana geesse kanallee hin galcha jettu kana uf sodaadhu. Guyyaa biraa galtuun beeytu ta qabdutti Rabbiin galatoonfadhaa. Isin hojii dalagataa waa dhabne jettaniimi. Namni ilmii baratu kun bar waggaa 18-20 osoo birrii takkan argin kitaaba qara'eetumaan kitaabuma fe'atee qeetti gale.
atiin waa harkaa qabdu mana ijaaruu dadhabe maalii geessuu dadhabe rabbi sodaadhu. Qabeenya harkaa qabdu saniin rabbii wallolta. Ni'imaa si bira jiru galatoonfachaa yaa rabbii tanatti barakaa naa buusi jechaa ta'alaa rabbiin abdadhu. Alhamdulillahi rabbii waan nu qananiifte irratti ilaahii sima eegganna ka ganaa hafe boodatti ilaa firdoosittuu nuti rabbiin eeggataa jirra malee namni ni'imaa harkaa qabu galatoonfata. Mucaan qaruuteen